odoo maamiltoota kee keessaa shamarreen takka si jaaladhe na fuudhii isin jette maal deebistaa fi dhugaa nuuf himi sagalaffaa. Isin ajaa'ibu guyyaa jalqaba laayivii seeruu riyyaa danda'u. Nama 8tu dalaaluu ture. Nama 8 lakkuma dabaluun nama 10 nama 12 nama 15 gaafa ta'u rabbi ilaalu iskiriinshuufaa godhadhee ijoollee saayiba qiyyaa wajjin wal garsiisu ture. Instagram irratti baay'ee foloowarri akka malee jabaata. Foloowaraa argachuun hedduu appilikeeshinoota sooshaal miidiyaa kana keessaa waan fayyadamtan keessaa foloowarri Instagramiitu akka malee ulfaata argachuuf laffoo qabdu. TikTok, Facebook, YouTube ni argatta salphatti hunda. Garuu Instagramiinuma haalaan jabaata. Maaliif akka ta'e na dibdenu namni hundi abdee YouTube irraa jeetti birrii meeqa argata? Abdeen maaliif gaa'ila hin raawwanne yookiin hin fuune? Gaafin itti abdee YouTube irraa jeetti birrii meeqa argata? Abdeen maaliif gaa'ila hin raawwanne yookiin hin fuune? Abdee Ibraahim Ambilee jaalattaa? Kuni gaafii isa ijoodha akka laaf deebistu abdii qabaa akka galatooni. Tokkoffaa irratti YouTube irratti ji'aan meeqa fudhatta ka jetteef hanguma dalaydee fudhatta YouTube irratti hanguma carraa akkattee fudhattaa hanguma viidiyoo gaddistee fudhattaa. So dhaabbataan qabu jechuu haga ta'e yooniin viidiyoo hedduu dalagee hedduma fudhadhaa yooniin xiqqoo dalagee xiqqooma fudhataa dhaabbataan qabu jechuu wanni YouTube irraa harkattooti. Yoo haalaan dalayde haalumaan fudhatta yoo itti dhiistes innis summa dhiisa akkasuma jechuu waan dhaabbataa qabu miti YouTube ni. Okay. Dhalataa isaati itti gaafini deebisee jira gaafii keessatti yaanni xiyya jabaadhu itti ufi jaa haroo star galatoomii zaaraa galatoomii guyyaa takka interview ragodii dastu tole yuutuubaroota keessaa eenyu dinqisiifatta saayibboota kan kee warra sooshaal miidiyaa irraa eenyu jaalatta abaluu keessaa ejji fuuta okay yuutuubaroota keessaa